Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii ashama baga nagaan gara Muraad Moo Production dhuftan. Chaanala kana irratti seenaa ajaa'ibaa oduu haarawaa argattu. Akka isin hin dabarreef subscribe gochuu hin irraanfatina. Qabeenya mootii Saawud Arabiyaa kanaan dura hin mul'atin. Afaan Ingiliziitiin wayita yaamamu House of Saudi, afaan keenyaan immoo maatii mootii Saawud Arabiyaa. Amantanis amanuu baattanis doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.4 qabu. Kun immoo warroota qabeenya qaban jedhanii seenaan waamu keessaa mootiiwwan Ingilaand wajjin wal bira qabnee wayita ilaalu dachaa 16 caala. Wal bira qabiinsa biraatiin yoo ilaalle immoo eda'amni qabeenya maatii Muhammad bin Salmaan ikonomii biyyoota hedduu caala. Karaa biraatiin mootiin Muhammad bin Salmaan maatii kiyya waliin biyya ta'a osoo jedhee biyyoota ikonomii guddaa qaban keessaa tarree 14ffaa irratti argama ture. Kun jechuun biyyoota G20 jedhamanii hammataman keessaa kanneen akka Spain, Neezerlaand, Meeksikoo fi kan kana fakkaatan kan caalu jechuudha maatiin kun. Eegaa mootii dhaalaa Muhammad bin Salmaan bakka bu'aa mootii tahee kan muudame akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 2017 yoo ta'u, innis yuunivarsiitii beekamaa biyya Saawudii keessatti argamu barumsa seeraatiin kan eebbifame dargaggeessa ganna 37ti. Amma immoo addunyaa ajab kan jechisiise jireenya qananii dhaalaa mootii Muhammad bin Salmaan ilaalla. Tokkoffaa, doonii Muhammad bin Salmaan. Dooniin dhuunfaa Muhammad bin Salmaan kun seeriin jedhamuun beekamti. Doonii dhuunfaa isaa kan taasifate bara 2011 yoo ta'u, gatiin ishee doolaara Ameerikaa miiliyoona 400dha. Dooniin dhuunfaa Muhammad bin Salmaan tun of keessatti bakka heelikooftarri qubatu, sinimaa, bakka bishaan daakkaa fi kutaawwan babbareeddoo of keessaa qabdi. Lammaffaa, sa'aatii qaalii Muhammad bin Salmaan. Akkuma beekamu namni baay'een isaa guyyaa gara sa'aatii 24tti, sa'aatii gara daqiiqaa 60tti, daqiiqaa gara sekoondii 60tti jijjiiruun kan fayyadamu yookaan lakkaa'u ta'a. Garuu isaaf daqiiqaa sa'aatii lakkaa'uuf qofa akka hin taane qabeenyi itti baase ni mul'isa. Sa'aatiiwwan baay'ee guyyaa guyyaan jijjiiratu keessaa Patek Philippe Grandmaster kan jedhamu doolaara Ameerikaa miiliyoona 31 bitama. Sadaffaa, konkolaattota hedduu warqeedhaan uwwifaman. Wanti nama ajaa'ibu konkolaattonni warqeedhaan uwwifamuu qofa osoo hin taane isa qofaaf warshaa keessatti oomishamuu isaati. Konkolaataa isa qofaaf oomishaman keessaa Bugatti Veyron ishee tokkodha. Konkolaataan tunis doolaara Ameerikaa miiliyoona 12.5 yoo taatu, ariitiin ishii konkolaataa ispoortiif dhiyaatan keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Ariitiin ishii sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 431dha. Konkolaataan biroon Muhammad bin Salmaan biratti jaallatamu Lamborghiniidha. Isheenis doolaara Ameerikaa miiliyoona 8dha. Konkolaataan itti aanu immoo Rolls Royce'dha. Kan nama dinqisiisu konkolaataan kun qaalii tahuu qofa osoo hin taane wayita bitu baay'ee bituu isaati. Afraffaa, mana jireenyaa dinqisiisoo. Masaraa mootii Al-Yimaam kan ijaarame bara 1983 wayita ta'u, bal'inni isaa fiitiskeerii miiliyoona 4dha. Of keessaa kutaa 1000, masjiida, sinimaa, bakka bishaan daakkaa qaba. Biyya biraatti mana jireenyaa Muhammad bin Salmaan bite keessaa inni tokko biyya Faransaayitti kan argamudha. Gatiin isaas doolaara Ameerikaa miiliyoona 30dha. Kun immoo addunyaa irratti mana qaalii jedhaman keessaa isa tokkodha. Xayyaara Muhammad bin Salmaan akka mootichaaf ta'u tahee kan hojjetame custom made
Airbus A380. Xayyaarota addunyaa irratti argaman keessaa xayyaarota gurguddoo keessatti ramadama. Xayyaaricha kana bituuf maallaqni itti bahe doolaara Ameerikaa miiliyoona 450 ol akka ta'e ibsama. Of keessaa galma walgahii, kutaa garaagaraa akkasumas bakka konkolaataan isaa dhaabbatu qaba. Xayyaara kana qofaa miti kan inni qabu. Boeing 747 gatiin isaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 150 ol akka ta'e tilmaamama. Egaa dhaalaan mootii Muhammad bin Salmaan fagoon kan beeknu nama akka kanaati. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nuuf godhaa. Qophii keenya har'aa kana fakkaata.